guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kara biyya lafaatitti dhufee nu fayyisuuf furmaata biyya lafaatiif kara abbaa isaatii mirga abbaa isaatii ka'ee kara biyya lafaatitti dhufee furmaata biyya lafaa nuuf ta'ee nu immoo akka jiraannu nu godheetu jira. Maqaan isaa galatamu. Baga geessan baay'een gammade isinis baga gammaddan isiniin jedha. Guyyaa dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya isiniin jedha. Nu hulaata guyyaa ayyaana kanaa akkamiin dabarsitan hiriyoonni koo biyyoota adda addaa keessa jirtan baay'een gammade. Homtuullee jiraachuu baatu, qilleensillee socho'uu baatu, wanni nama gammachiisullee jiraachuu baatu. Isa fayyisaa biyya lafaa naaf dhalateef guddaan gammade. Akkuma koo warroonni gammadan akka jirtan abdiin qaba. Innis maaliif bakka homtuun jirretti warroonni isa abdattan akka koo warroonni isa abdattanii jireenya keessan isa godhattan baga gammaddan isiniin jedha. Baga gammanni irra deebiidhaan baga walumaan geenye hordoftoota ayyaantuu asallaa jalatti argamtan ammas irra deddeebi'ee tanan ayyaana gaarii, ayyaana boqonnaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana akkuma inni sababa tokko malee biyya lafaa jaalate jedhee akkuma barreeffame sababa tokko malee akka wal jaalannu asumaan dhaamsa kooti. Meeqa keenya laata guyyaa har'aa kan inni dhalachuu isaa qofamu sababbii maaliitiif lafa kana akka dhufe kan labsinu meeqa keenya laata. Keessuma keessattuu onnuma keenya keessattuu meeqatuyyuu dhaloota Kiristoos yaadata laata. Kiristoos akkanumatti sababa tokko malee nu jaalate. Irraan deebi'an malee obboleewwan koo sagalee koo dhageeffattan warroon jaalala Kiristoos onnee keessan keessaa qabdan akkasuma jaalala obboleessa keetti jaalala obboleettii keetii sababa tokko malee onnee kee keessatti ejjifadhu. Yesuus Kiristoos akkana jedhe, ana maana jaalattanii jedhe, ana kan ijaan na argitan kan nan jaalanne isin warri ijaan wal argitan maa waliin jaalatinaaree jedha. Kanaafuyyuu ana na jaaladhaa hin jenne wal jaaladhaa jedhe. Mee laphee dhiifamaa meeqa keenyatu qaba. Guyyaa har'aa dhaloota Kiristoos kanaan sababeeffannee mee tokkoon keenya laphee keenya haa laallu. Tasa dhufa Kiristoos, tasa dhufa guyyaa inni dhufu hin beeknu. Kanaafuu meeqa keenya qophaa'ee jira laata. Baga geessan isin jechuun jaaladha. Irra deebi'u araara, tokkummaa, wal dhageettii, wal jaalala, walii fi dhageettii nuuf haa laatuun jedha. Asumaan dhaamsa kooti. Obboleessi obboleetti sagalee kana dhaggeeffattu guyyaa kanarraa jalqabnee mee sa'a tokko daqiiqaa tokko mee rabbii keenyaaf yeroo haa kenninu. Meeqa keenya laata yaa rabbi galatoomi kan jennu. Mee har'arraa jalqabnee guyyaa dhaloota Kiristoos kanarraa jalqabnee mee galatoomi haa jennu. Warri akka koo Kiristoos dhamtanii beektan beeloftanii harka Kiristoosii warri nyaattan kan akka koo yoo jiraattan ta'e mee waaqayyo keessan galateeffadhaa. Harka isaatan beeka. Abbaa kootilleedha, haadha kootilleedha, fira kootilleedha, lammii kootilleedha. Bakka eenyumaatu Kiristoos hin buusu. Naaf addaadha Kiristoos. Namni akka koo Kiristoos adda godhattan jirtu laata. Hiriyaa koolleedha. Ittiin mari'adha akka hiriyaa kootitti. Furmaata naaf kenna waan ta'eef nan dubbisa akka namaatitti furmaata naaf kenna waan ta'eef jirtu laata lubbuun akkasii. Kiristoos inni bar addunyaa kana qofa osoo hin ta'e ana qofaaf waan uumame natti fakkaata Kiristoos yoo yaadee jedhu jechuudha. Maaliif haaluma kam keessattuu kan natti hin jijjiiramne haati yeroo qabdi ni jijjiiramti, abbaan yeroo qaba ni jijjiirama, firri yeroo qaba ni jijjiirama, abbaan manaa haati manaa yeroo qabdi ni jijjiiramti. Garuu yeruma kamuu atis balleessi, atis dhiisi yeroo hundaayyuu iji isaa si faana jira. Waaqayyoon kee rabbiin kee kana xamanatti meeqa keenyatu galatoomi jedhaan laata. Dhalachuu gooftaa keenya qofa osoo hin ta'in galata isaa rabbiin ilma isaa biyya lafaa kanatti dabarseetu nu kennu isaatiif galateeffannu galatoomii yaa jennuun waaqayyoodhaan. Asumaan immoo wallee haa yaadan. Asumaan dhaamsa kooti warroonni rakkatan, warroonni dararaman, warroonni guyyaa kanaayyuu guyyaa ayyaanaa ta'uu adda baafachuu hin beekne rabbii nu yaadadhu.
warra hidhame warra firdii dhabe firdii dhugaa ati kenniif mee haa jennu. Firdiin dhugaa Waaqayyoo harka jira waan ta'eef iyyuu inni biyya lafaatti furmaata qabee kara biyya lafaa akkanumaan hin dhufne Yesuus Kiristoos kara biyya lafaa waggaa dhufu furmaata qabee dhufe. Kanaafiyyuu mee dhaloota isaa kana sababeeffannee ati furmaata qabda warroota rakkatan rakkina keessaa warroota beela'an beela keessaa warroota firdii dhaban firdiitti haadha dadhabduu abbaa dadhabaa ati jajjabina ta'iif meeqa keenyatu jedha meeqa keenyatu yaadataa warroota biyya ormaattis dararamaa jiran guyyaa ayyaana kanaa sababeeffannee mee yaa Rabbi furmaata nuuf kenni jennee Rabbii keenya haa kadhannu jedha. Galatoomaa isiniin jedha na dhaggeeffattanii yaada keessan galatoomi Waaqayyo kan jedhu koomentii jalatti akkanaa barreessitan abdiin qaba Rabbiin nu haa gargaaru. Guyyaa lafa kanaa kaanu hin beeku. Guyyaan hunduu badduudhaa jedha. Dabarsaa Waaqa keessanitti kennaa jedha Waaqayyo. Mee guyyoota badduu kana Waaqayyotti dabarsinee kenninee warroota rakkataniif haa kadhannu. Mee dhaloonni kun of jaalala keessaa baanee namoota biraatiif illee kayyaanu Rabbiin nu haa godhu. Har'a dhageettiin qaban jedhaa laata? Borummoyyuu dhageettiin dhabataa. Har'a namaanan jaalatamen jedhaa laata? Borummoyyuu namaanan jibbama. Namni foonidha. Yeroo hundaayyuu kan foon uffatee biyya lafaa dhufee garuu Waaqayyo kan ta'e isa qofaadha kan hin jijjiiramne. Kanaafiyyuu dursaamee isaaf haa kennamu. Gaafa barate karaa dhugaa qabattee deemte hunduu duuka kee bu'a jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaafiyyuu dhugaa fi hafuurammee meeqa keenya deddeebi'aa. Yaa ijoollee Waaqayyo, yaa warri Kiristoos fannoo Kiristoos baattanii ba'aa Kiristoos ofirraa qabdan bitti lafaa fakkeenya nuu ta'aa jirti. Nuyi biyya lafaati fakkeenya ta'aa jiru. Warroota dukkana keessa deddeebi'aniif ifa ta'aa jiru. Kanaafiyyuu yaa dhaloota nana guyyaa dhaloota Kiristoos sababeeffadhee dhaamsan qaba. Ijoollee Kiristoosiif fo'amne jettan anuma dabalatee dhaabbannee ofaa laallu. Fakkeenya biyya lafaatii haa taanu malee biyyi lafaa fakkeenya nu godhatin. Gaarummaa maa mulqannee ijoolleen Kiristoosiif fo'amne. Kiristoos kana nu barsiisne. Kiristoos kan nu barsiise gaarummaa nu barsiise. Kiristoos kan nu barsiise waan addaa wannuma qulqulluu ta'e nu barsiise nu hoolaata. Wanna qulqulluu ta'e maa ofirraa mulqannee lafa goone. Dunyaan hin dhufti ni dabarti. Dunyaanis kan Waaqayyooti. Dhageettinis kan Waaqayyooti. Simboonis kan Waaqayyooti. Gaafa tokko sirraa mulqama ta'a. Gaafa isa keessaa baate. Dursii Kiristoosii kenni. Dursii Waaqa keetii yeroo kee kenni. Onnee kee Kiristoosii kenni. Yaa dhaloota nana. Fakkeenya biyya lafaatii haa taanu malee biyyi lafaa fakkeenya nu godhatin hin jedhe irran deddeebi'ee jedha ammallee. Laphee dhiifamaa yaa qaban. Guyyaa Waaqayyo nutti dhufu hin beeknu. Namni dhiifama hin qabne akkanumaan kan tuudha jedha yookaan yaaduma dadhaba jedha. Meeqa keenyatu laphee dhiifamaa qabata. Arraba dhiifamaa osoo hin ta'in onnee qulqulluu dhiifamaa meeqa keenya qabata. Guyyaa isaa hin beeknu ammumarraa. Obboleessi koo obboleettiin koo laphee dhiifamaa yaa qaban. Addunyaan ni darbites kanaafiyyuu dursaa Waaqa keetii uumaa keetii yeroo kee kenni. Eenyummaa kee kenni. Warroonni akka koo waa'ee isaa harka isaatii nyaattanii beektan yoo jiraattan ta'e. Dhamdhama Kiristoos han beeka. Dhamdhama Kiristoos han beeka. Tikashaa isaa tan beeka nabaate tan arge waan ta'eef kana dubbadha. Asumaan dhaamsa tokkoon qaba. Guyyaa ayyaana kanaa sababeeffadhee nu faana akka achi hin ceene akka faranjootattis bara haarawaadha waan ta'eef guyyuu jechuudha. Tarii warri wal dhedheebdu jirtuu laata? Warri wal daddarbitan jirtuu laata? Kiristoosiif fo'amtanii oduma jirtan. Achi siqi waliin dhedheebii waliin mammadeessin. Isiyaaq boolla abbaan isaa boolla sadi qotee bishaan qadaadee bara teechisetti rakkoon akka dhufu waan beekuuf waan teechiseef bishaan argadhe jedhee boolli kun boolla abbaa kootiti jedhee wayii ofii obaafatee gaafa inni uffooyi jedhee sanyii facaafatu kuni keetii miti jedhanii irraa ari'atan. Kuni gahee keetii miti kun kan abbaa keetii miti jedhanii irraa ari'atan. Isiyaaq achi siiqe boolla qote bishaantu baheef isarraa isni ari'atan. Sadaffaa boolla achi siqee qote. Uffooyitti jedhe itti boqate itti gammade dhaloota isaatiituyyuu itti nyaate gorii isaatiituyyuu horee itti boqate. Kanaafiyyuu
warri wal dhibdu jirtuu laata warri akka bootan isinitti hanqatee wal godhan jirtanii laata ani biyya lafaatiin jedhe warroonni kiristoosii fo'amtanii jedhe akka isaa qaccisiqi eebbatu jira gaarummaaf darbatamte gaarummaaf jibbamte gaarummaaf ari'atamte achi siqi boolla riibootitu si eega kara riibootitti siqi kara eebbatitti siqi iddoo santu iddoo kee hin taane ta'a obboleessi obboleettiin wal dhibdu yoo jiraatte biyyi lafaa fakkeenya biyya lafaa si godhatu yoo jiraatte ta'e obboleessi obboleettiin achi siqi eebbatu si eega kanaafuyyuu obboleessa kee obboleettii keetii wal hin mammadeessin achi siqiitii boolla qotii akka Yisihaq kan itti boqattu argatta waan ta'eefuyyuu tariitii lubbuun takka as keessatti gaafiin argatte dheetan namoota baay'eedhaaf hin ta'u nama tokko ni taa'e dheetan Yesuus Kiristoos gaafa namoota baay'ee walitti qabeetoo barsiisu nama tokko keessaa waa'ee isaa hubate ta'a kanaafuyyuu namoonni baay'ee waa kana hin hubatan ta'a garuu lubbuun takka jecha kana ni hubatti jedheen abdii qaba kanaafuyyuu ayyaana gaarii isinii hawwa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja yeroo kamuyyuu laphee dhiifamaa tan qaba sababbiin isaa maaliin inni na keessa jiru abbaa dhiifamaa waan ta'eef inni na fo'ate abbaa dhiifamaa waan ta'eef inni na waammate abbaa dhiifamaa waan ta'eef namni foon uffate ni dogongora jedha garuu laphee dhiifamaa yoo qabaate inni baay'ee gaariidha jedha kanaafuyyuu laphee dhiifamaa tan qaba baay'een isin jaaladha eebbifamaa darbaa deemaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha hordoftoota ayyaantuu asallaa hundi keessanii baay'een isin kabaja hundi keessaniyyuu ayyaana